Akkam jirtu hordoftoonni YouTube channel kiyyaa bakka nagaan dhuftanii an Dr. Gugoo Jaalate. Egaa har'a akkuma mata duree irratti argitan toopikii baay'ee bareedduu ta'ee fi gaaffii nama baay'ee of keessaa qabdu tokkoon qabadhee dhufe. Inni maalidha? Post piiliin maaliif kufaa yookaan immoo sababoota shanan post piiliin akka kufu taasisan isinitti muufan dhufe jechuudha. Egaa akkuma yaadattan kana dura waa'ee post piilii irratti mata duree garaagaraa viidiyoo 2-3 hojjedhee ture. Malbinika waa'ee qoricha kana namni baay'ee waan gaafatuu fi namni baay'ee waan itti fayyadamuuf ni gaafatu. Nus immoo fedhiidhuma namaa sanarra dhaabbannee viidiyoo hojjechaa turre irraa kanuma wal qabatee egaa post piiliin akkamitti akka itti fayyadamamu, post piilii yeroo meeqa namni tokko fayyadamuu illee qaba. Akkasumas immoo eenyufaatu fayyadamuu illee hin qabne. Baay'ee namni post piilii fayyadamuu hin qabu. Namoonni tasuma post piilii fayyadamuu hin qabne ni jiru. Dubaroonni fayyadamuu hin qabne ni jiru. Isaan fa'aa eenyu fa'aa akka ta'an viidiyoo hojjedheen ture. Akkasumas immoo haalota akkamii jalatti post piiliin feel godhaan jedhu kan ammoo hin hojjenne. Kanaaf har'a kan isinitti himuu dhufe post piiliin akka feel ta'u maaltu godha? Haalonni shanan post piiliin akka feel ta'an godhan maalidhaa fi maaliif feel godhaan jedhu kanan isinitti himuu dhufe. Kanaaf warri YouTube channel keenyaaf haaraa taatan YouTube channel keenya subscribe godhaa. Warri immoo kana dura YouTube channel keenya subscribe gootanii maatii turtan YouTube channel keenya viidiyoo kana like gochuudhaan jalqaba kallattumaan gara mata duree ara qabannee dhumeetti dabarsa. Egaa WHO'n akka jedhutti post piiliin effectively yoo fayyadamame naannoo 95% ulfa hin barbaadamne ittisaa jedha. Naannoo 95%tiin ulfa hin barbaadamne ittisaa jedha. Kana jechuun naannoo 5% keessatti feel gochuu danda'a jechuudha. Kana jechuun dubaroota 100 post piilii fayyadaman keessaa naannoon dubaroonni 5 post piilii otoo fayyadamanuu even effectively irree otoo fayyadamanuu post piiliin kun feel godhee ulfi uumamaa jechuudha. Kanaaf haalonni akkamiiti? Maaltu immoo otoo post piiliin fayyadamamu maaltu akka ulfi uumamu godhaa kan jedhu sanan har'a isinitti himuu dhufe jechuudhaanis. Kanaaf hanga dhuma viidiyoo keenyatti nu wajjin tura. Egaa post piiliin maaliif feel godha? Sababni tokkoffaan post piiliin itti feel godhuuf taayimingii yookaan immoo yeroo itti fudhatamu. Taayimingii yeroo itti fudhatamu. Post piiliin akka fudhatamu kan gorfamu wal quunnamtii saalaa akkuma raawwatameen akka fudhatamu gorfama. Kun ta'uu nafee yeroo tokko turamee fudhachuun akkuma turtiin dabalaa deemuun feelar reettisaa yookaan immoo kufaatisaa dabalaa deema jechuudha. Kanaaf noormaali post piiliin kan fudhatamu akkuma wal quunnamtii saalaa raawwatameen garuu wal quunnamtii saalaa booda ta'uu qaba. Booda isaa san ta'uu nafee kan gorfamu sa'a 72 keessatti haa fudhatamudha. Akkuma wal quunnamtii saalaa raawwatameen garuu kan gorfamu garuu immoo akkasuma ta'ee aga sa'a 72 effektiividha jechuudha. 72 irra yoo darbe aga guyyaa 5tti illee fudhatamuu qabaadha. Fudhachuu dhiisuuf fudhatamuu qabaadha. Garuu kan wayyuu akkuma wal quunnamtii saalaa raawwatameen yoo fudhatame gorfamaa jechuudha. Kun ta'uu nafee yeroo dheeraadhaan booda sa'a 72 booda yoo fudhatame carraan kufuusaa guddaadha jechuudha. Kanaaf tokko yeroo itti fudhatame jechuudha. Inni lammaffaa fi ijoon yeroo ovuleeshiniitirra yoo fudhatame. Yeroo ovuleeshiniitirra yoo fudhatame. Dubartiin takka yeroo ovuleeshiniirra jirtu yookaan immoo erga ovuleet gootee booda yoo post piilii fayyadamte tasuma post piilii sun ulfa ittisu. Maaliif ulfa ittisu? Post piiliin kan inni ulfa ittisu ovuleeshinii san tursiisuudhaan. Dubartiin takka ovuleet akka hin goone yookaan immoo ovuleeshinii akka hin jiraanne gochuudhaan ulfa ittisa. Garuu immoo dubartiin sun akkuma ovuleet goote yoo qoricha kana fudhatte already ovuleet gooteetti already ovuleeshiniin gaggeeffameera waan ta'eef ulfi ni uumamaa jechuudha. Kanaaf dubartoonni conscious ta'uu qabu jechuudha. Yeroo ovuleeshinii keessatti dubartoonni barumsa qaban guyyaa ovuleeshinii isaanii beekuun barbaachisaadha jechuudha post piilii kana fayyadamuun dura. Maaliif guyyaa ovuleeshinii kanarra fudhannaan feel godhaa ulfi uumama. Kanaaf yeroo ovuleeshiniitirra yoo jirtu erga ovuleet gootee booda yoo fudhatte dubartiin sun carraan ulfi uumamuu hin jira jechuudha. Ovuleeshinii jechuun I think isiniif galee waan yaaduu fi ovuleeshinii jechuun imala hanqaaquun ovaarii keessaa gara ujummoo ovaariitti taasistu sun ovuleeshinii jedhama. Achi keessaa gara ujummoo ovaariitti yoo taasiste malee ulfi hin uumamu. Kanaaf imalli sun ovuleeshinii jedhama. Dubartiin takkas kan ulfooftu ovuleeshiniin erga gaggeeffame boodadha jechuudha. Kanaaf already imala ishii jalqabde waan ta'eef
post biilii fayyadamuu fi fayyadamuu dhiisuun garaagarummaa hin qabu jechuudha. Kanaaf inni lammaffaan maaliidhaaf fail godhaa guyyaa ovulationiitirra yoo fudhatame lammaffaan isaa jechuudha. Sadaffaan furdina garmalee. Post biiliin dubartoonni garmalee furdoo ta'an yookaan immoo body mass index isaanii ol ka'aa ta'an ispeeshaalii 30 ol ta'an post biiliin carraa fail gochuu guddaadha. Warra kaan caala carraan dubartoota furdoo keessatti fail gochuusaa guddaadha jechuudha. Sadaffaan furdina garmaleeti. Arfaffaan qorichoota biraa tokko tokko. Qorichoonni post biilii wajjin fudhatamuu hin qabne hin jira. Qorichoonni post biiliin wajjin tasuma akka fudhatamu hin barbaadaman ni jira jechuudha. Qorichoonni sunis qorichoota gaggabduu, qorichoota HIV AIDSidhaaf kennaman, qorichoota TB kan akka rifaampisinii, qorichoota farra faangasii kan akka grisipelviin kan jedhamu. Qorichoota kanneen wajjin yoo fudhatame akka hin xuuxamne waan wal taasisuu yookaan immoo drug reactionii uumee akka qorichi kun hin xuuxamne waan godhuuf carraan fail godhee ulfamuusaa guddaadha jechuudha. Kanaaf namni tokko post biilii fudhachuu hin danda'u yoo qorichoota kana ni fudhata ta'e ogeessa fayyaa dubbisuu qaba jechuudha. Ogeessa fayyaa dubbisee qoricha fudhachaa jiru san ittimee qoricha san wajjin dhiibbaa akka hin qabne beektee fudhachuu qabdi malee fakkeenyaaf otoo qoricha TB fudhattu, otoo qoricha HIV fudhattu, otoo qoricha gaggabduu fudhattu dubartiin tokko yoo callistee ta'u post biilii fayyadamtee already post biiliin sun fail godhee ulfamuu danda'a jechuudha. Kanaaf qorichoota kanneen otoo fayyadamaa jirtu fayyadamuun hin kan qabu kan immoo akka inni kufu taasisaa jechuudha. Shanaffaa fi kanumaa yoo ol deebisaan jiraate dubartiin takka post biilii fudhattee sa'aatii lama asitti yoo voomit goote yookaan yoo ol ishii deebisiise carraan ulfaa'uu ni jira jechuudha. Ulfaa'uu jira jechuudha. Kanaaf hanga danda'amaa ta'e sa'aatii 2 asitti voomitoo goote kan gorfamaa inni dubartiin sun itti deebitee qoricha san fudhachuu qabdi jechuudha. Kanaaf sababni shanaffaan voomitiin yookaan immoo ol deebisaa sa'aatii 2 dura ta'e jechuudha. Egaa kanaaf sababoota kanaa fi kanneeniif post biilii odoo fayyadamtuu dubartiin takka ulfaa'uu dandeessi jechuudha. Kanaaf dubartiin takka post biilii fayyadamtu jara kana ilaalcha keessa galchuu qabdi jechuudha. Egaa anis har'a kanuma isinitti muufan dhufee barnoonni keenya guyyaa har'aa asuma irratti goolabamaa ammas irra deebiidhaan chaanaali keenya faaraa yoo taatan sabiskiraayib godhaa. Chaanaali keenya already sabiskiraayib yoo gootan viidiyoo keenya laayik godhaa. Gaaffii biraa qabaattan koomentii jalatti nu barreessaa. Odeeffannoo fayyaa biraa argachuu yoo barbaaddan immoo karaa fuula tiiktookii Dr. Durboo Caalaa jedhu akkasumas immoo karaa feesbuukii Dr. Durboo Caalaa jedhuun nu argachuu dandeessu. Keessattuu gaaffii deebisuudha karaa feesbuukii waan namaan mijatuuf fuula feesbuukii Dr. Durboo Caalaa official jedhu yookaan immoo kan fooloowarii 53 qabu isa san dhaqxanii fooloo gochuu dandeessu. Achirraan illee barumsa dabarsinu argachuu dandeessu. Fayyaan isinirraa fagaatin gaaffii qabaannan ammas gaafadha.